Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetirabaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsin taa'aadha kun ammaan tan jalqabna. Babaadotoolee galchumallee nisan nagayaa arda guyyaan kamisaa ammajii 12 barii ammoo 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin caqasuu jirtanii ansoraala keessan keessummeessaa dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya magaalaalee Gondariif Baardaar keessatti boombiin dhoosamuuf saaminsi geggeessamuun gabaasamee jira. Oduu keessaa gabaasaa qabna. Abbootiin amantii Itoophiyaa dhiyoo tana rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu irratti mari'atanii yaada wayyaa jedhan kafalallee buusuu danda'u dhiyeessanii dubbii suniin sammaan jettan. Doonaald Tiraamp kan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatame kalee akkuma ta'eetiin dheekkamsaan gaazexeessotatti karoora mootummaa dubbate. Muummee ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny guyyaa dheengaddaa waan biyyittii keessa jirtu irratti gaazexeessotatti waan jira hime paartiin Madireek ammoo muddamsuu Itoophiyaan keessa jirru irratti muummee ministeeraa jabeesseen dubbanne jechuun dubbatanii warra qopheessan keessaa tokko oduu tasaanaa namo. Gidduu kana magaalaa Baahirdaariif Gondar keessatti boombiileen harkaa dhoosamuuf saaminsi geggeessamu keessumaa magaalaa Gondar keessatti lubbuun namaa dhabamuun gabaasamee jira. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa nugusuutu dhiyeessa. Qaamni ajajaa yookiin komaan poostii naannoo sanaa yakkamtoota gocha sana raawwatan qabuu fi ummati akka deeggarsa laatu gaafachuusaa gabaasuudhaan kan eegalu. Gabaasaan nu ga'e televezyiinii Itoophiyaa waybii godhachuudhaan akka jedhutti gidduuwwan kana magaalota Baahardaarii fi Gondaritti iddoowwan adda addaatti boombiileen harkaa darbatamaniiru. Oduun televezyiinii Itoophiyaa akka addeessutti jedha mallaskaachuu amahaa magaalaa Baahirdaar hoteela dhuunfaa maqaan addaan ifa hin ta'initti boombiin harkaa darbatamee dho'us miidhaa qaqqabsiisee hin qabu. Akkasumas amajjiin 2 bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Gondar bakka Jaantakal Waarkaa jedhamutti gara galgalaa naannoo sa'aatii 1:00 ammas akkuma lakkoofsa Itoophiyaatti jechaadha. Qaamolee eenyummaa isaanii hin beekamneen boombiin harkaa iddoo bashannanaa tokkotti darbatame otoo hin dho'in akka fashalee oduun kun tuqee jira. Amajjii 2 kana achuma magaalaa Gondar ganda yookiin qabalee 18 iddoo masgid Mawrajaa jedhamutti fi hoteela dhuunfaa abbummaansaa ifa hin godhaminitti naannoo galgalaa sa'aatii 2tti boombiin darbatamuusaa komaand poostii eruudhaan televezyiiniin Itoophiyaa gabaaseera. Boombiin kunis dho'ee namoota tajaajilamaa turan keessaa tokko galaafatee kanneen 18 ta'an irratti immoo miidhaa qaamaa salphaa fi hamaarra ga'eera jedheera. Oduu komaand poostichaa burqaa godhatee akka gabaasni nu ga'e jedhutti hojiin shororkaa sun kan raawwatame magaalaa Gondar ayyaana ximqataa yookiin cuuphaa amajjii 11 miidhaginaan kabajuudhaaf qophii gochaa kan jiran shororkeessitootaa fi humnootii naga qabeessa waliin kanneen hidhata qaban qorannoodhaan bal'inaan gaggeeffamee wayitaa tarkaanfiin fudhatamaa turetti akka ta'e ibseera. Humnootii badii kanaa kan ittiin jedhe komaand poostichis qabee seeratti dhiyeessuudhaaf tarkaanfii godhamu keessatti ummati magaalota lameenuu odeeffannoo humnootii nagaa eegsisaniif laachuun akka deeggarsa godhu waamicha dabarsee jira jedha oduun kun. Gabaasaa kanarratti odeeffannoon dabalataa yoo jiraates jecha itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii naannichaatii fi gaaffii dhiyeessuudhaaf yaaliin godhe sababaa walgeerra jiran jedhaniiniif mallaskaachuu amahaan akka hin milkoofne itti dabalee addeessee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa jalqaba oduu kanarratti saaminsi geggeeffame ka jedhu dogoggora ta'uus hin beeksisna. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Raashiyaan dhimma filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuudhaaf iccitii koompiyuutaraa koree biyyoolessaa paartii Dimookiraatotaatti seenuu ishee yeroo jalqabaaf amananii dubbatanii jiran. Kaleessaa sa'aatii 1 gaaffiif deebii tuuta gaazexeessotaaf kennaniin Raashiyaan odeeffannoo waa'ee jireenya dhuunfaa isaaniitti fuuleffate walitti qabatte jedhamuudhaan odoo odeeffamellee jabeessanii mormanii jiru. Tiraamp gabaasaa Alii Shaakar soraatu dhiyeessa. Doonaald Tiraamp eegee akka pirezidaantiif filatame kalee waan karoora mootummaa isaa gaazexeessotatti hime. Gaazexeessota tana keessallee nami hagi tokko jalaa dubbiyyuu qabuu didee nami walta dheekkame.
Omtaateefuyyuu Doonaald Tiraamp waan takkuma afaaniin baafatin Raashiyaan odeeffannoo kor waliigalaa paartii Demokiraat DNC hattee filannoo pirezidaantummaa Ameerikaallee jijjiiruuf keessi seentinatti fakkaataa jechuun dubbate. As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other. Akkana jedha Doonaald Tiraamp yoo gara odeeffannoo filannootti deebine hannaatti deebine Raashiyaatti hatinatti fakkaata biyyaa fi namni filannoo ta'een hate kadibiilleen inum jiraa jedha. Waan Raashiyaan himatan laaffisuuf Doonaald Tiraamp Chaayinaalleen odeeffannoo kompiitara Ameerikaayyaa hattee jedha korii waliigalaa paartii Demokiraat DNC'n ammoo odeeffannoo kompiitara isaanii eegachuun itti gaafatama isaanii jechiisaa jedha. The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job. DNC'n yookaan ammoo Democratic National Convention korii waliigalaa jechuun odeeffannoo kompiitarii isaanii akkasiin hatamtu tolchaniyyuu akka kenna maaliif jabeeffatanii hin eegatinii jedha Doonaald Tiraamp. Gamkaaniin ammoo akka odeeffannoo mirkaan hin ta'in jettutti Raashiyaan odeeffannoo qabeenya Doonaald Tiraampiillee dhossaan kompiitarii keessaa hatuun mirkana oduun mirkaan hin ta'in jechuun isaanii akkas Tiraamp ammoo dubbiin tun dubbii dharaati warra dharaatti odeessaa jechuun pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin illeen nama jajjabaa jechuun faarsi. Tiraamp ammoo warra oduu dharaa odeessi jir keessa nama hedduu dubbiin tuttuqsi. CNN keessa fakkeenyaaf gaazexeessaa akka Jim Acosta faalleen dubbii irraa fuudhuu dideetiin eeguma nami dheekkamsa walitti baafate isan warra dhara odeessuu dhariisan irraan fuudhuu jedha Doonaald Tiraamp. No, not you. Not you. Your organization is terrible. Your organization is terrible. Akkana jecha sa'aatii tokko walirra turan omtaateefuyyuu ibsa gaazexeessota keessatti Tiraamp dureessa horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamu amma pirezidaantii Ameerikaa kaahujii 45 ta'uuf deema. Daarektarri basaasaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeem Kilaaper hawaasni basaasaa odeeffannoolee Raashiyaan waa'ee odeeffannoo Tiraampitti fuuleffate walitti qabdeef galmeen qopheessine jechuudhaan filatamaa pirezidaantii Doonaald Tiraampitti dubbachuu isaanii beeksisanii jiru. Jalqaban torban kanaarra maddooduu miidiyaa dijitaalii BuzzFeed jedhamuun amalli of mul'isuu fi calaqqisuu Tiraamp yeroo Moskoo daawwatanii turan agarsiisan akka mootummaan Raashiyaa barootaaf Tiraamp bira dhaabattuuf deeggartu taasisee jira jechuudhaan gabaasee ture. Kilaaper immoo odeeffannoon sun mirkana ta'uuf dhiisuusaa kallattiin Tiraamp irratti qiyyaafachuusaas hawaasni basaasaa waan murteessee dubbate akka hin jirre filatamaa pirezidaantii kanatti himuu isaanii ibsa kaleessa baasaniin beeksisanii jiran. Haleellaa gamtaa humnoota waraanaa jalqaba baatii sadaasaa dabre Afgaanistaan gama kaabaa keessatti geggeessameen haala gaddisiisaa ta'een siviloonni lammiiwwan Afgaanistaan 33 ajjeesamuu fi 24 madeessamuu Yuunaayitid Isteetsi har'a beeksistee haala haleellaa sanatti geessellee ibsitee jirti. Kutaa Kunduuz magaalaa Boos keessatti haleellaan geggeessame sun manneen kurna hedduu biyyootti makee jedhan jiraattonni fi riphxee loltoonni garee Taalibaan akka aangawoonni Afgaanistaaniif Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti haleellaan waraanaa gamtaan geggeessamu sun hoogganoota riphxee loltoota Taalibaan kanneen bulchaa kutaa Kunduuz qabuudhaaf shiroo karaa xaxaa turanitti xiyyeeffate kan geggeessame ta'uu dubbatanii jiran. Humnoonni Yuunaayitid Isteetsi hoogganoota Taalibaan kanneen manneen uummataa siviilii dawoo godhachuudhaan nutti dhukaasan ofirraa ittisuudhaaf akkasumas immoo humnoota Afgaanistaan irraa deebisuudhaaf dhukaasan jedhe waraanni Yuunaayitid Isteetsi ibsarra baaseen. Kan filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ministarummaa ittisaa biyyattiif dhiyeeffatan gadamoojjii waraanaa Jeems Maatis har'a mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti gaaffilee dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti madaaliin humna addunyaarraa eega waraana addunyaa lammaffaatiyaas yeroo duraatiif yoomiyyuu caalaa haala sodaachisaa keessa ka jiru ta'uu dubbatanii jiran. Eega waraana addunyaa lammaffaati as haleellaa isa hamaatu mul'ataa jira. Kun immoo Raashiyaarraa gurmulee shororkeessotaarraa akkasumas ka chaayinaan bishaan chaayinaa gama kibbaa irratti geggeessitu jechuudhaan dubbatanii jiru. Ofirraa ittisuun dhimma barbaachisaadha jedhaniis akeekkachiisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kaam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Kurii abbootii amantii Itiyoophiyaa fala araaraa dha'uuf jedhani guyyaa lamaaf ta'aa tureetiin kalee dhumate jarii yaadi kana dhiyeesse yaadi kunilleen
Jari kunin yaada araaraa irratti waliigale kana mootummaallee dhiyeesse. Ittaanaan muummee ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonninilleen farii araaraa kunin akka yaada mootummaan durumaanuu qabatee jechuun dubbatan. Miseensota mana mariirraa gaaffii dhiyaateef deebii ka kennan obbo Haayilamaariyaam haala biyya sana keessa jiru kan ilaalenis ibsa kennanii jiru. Kanaafis labsiin yeroo hatattamaa dhiifamaa dogoggoraa uumamee fi kana qophii amma kan ammatti itti deebina. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny guyyaa dheengaddaa waan biyyittii keessa jirtu irratti gaazexeessota biyyi keessa jiranii fi gabaas kennan akka itti gaafatamaa paartii Madireek Piroofeesar Beyyene Phexros jedhutti wanni muummeen ministeeraa jiru kun muddamsuu Itoophiyaan keessa jirtu ka diidessee dubbatuu miti. Waan diidessanii dubbachuu malan muddamsuu Itoophiyaan amma keessa jirtu sila akka dansaa dubbachuu malanii jechuun dubbate. Tana maleellee mootummaan waan Dr. Mararaa Guddinaatiin himatanii durseetiin murtii kennuun kunu seera malee jechuun dubbate. Malleskaachuu amma hatta oduutaan Finfinnee nu erge kuna. Miseensota mana mariirraa gaaffii dhiyaateef deebii ka kennan obbo Haayilamaariyaam haala biyya sana keessa jiru kan ilaalenis ibsa kennanii jiru. Kanaafis labsiin yeroo hatattamaa bu'aa argamsiisuusaa akkasumas nagaaf tasgabii uummataa mirkaneessuuf kan gargaare ta'uu dubbatan. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ በፊት የነበረው ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ labsiin yeroo hatattamaa utuu hin labsamiin dura haalli ture utuu itti fufeera ta'e dinagdee biyya keenyaa irratti miidhaa guddaa geessisuuf ture dhaabuun danda'amee jira. Dinagdee keenyarra miidhaa dhaqqabee jiru isa silaa dhaqqabuuf ture waliin wal cina yeroo laalamu xiqqaadhaa jedhan. Kanaaf dinagdeen keenya tasgabii argatee akka itti fufu dandeessise jedhaniiru. Nagaa qofa otoo hin taane quunnamtiin hawaasaaf uummataa iddoo duriitti deebisuun danda'amee jira. Kanas labsii yeroo hatattamaa gargaaree jedhu obbo Haayilamaariyaam. Iddoo tokko tokkotti haalli uummata wal ficcisiisuu danda'u kan ture yoo ta'u humnootiin gocha badii kana geggeessan uummata gidduutti wal shakkiin akka jiraatu kan karoorfatan ta'us fashaluu danda'ee jira jedhu obbo Haayilamaariyaam. Kanas labsii yeroo hatattamaa godhee jedhu. Labsii yeroo hatattamaa deeggarsa uummataa qaba jedhanii labsichis kan uummanni abbummaa itti qabu ture jedhu. ጸረ ሰላም ኃይሎችና የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ አንዳንድ ሀገሮች humnootiin farreen nagaa fi biyyoonni diina Itoophiyaa ta'an tokko tokko Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa sanaan boodayyuu haalli tasgabbaa'aan kun akka itti hin fufne gochuudhaaf waan humni isaanii eeyame mara godhanii jiru. Akka jecha obbo Haayilamaariyaamitti mootummaan Shaabiyaa fi waltaatonni isaa hundumtu amma ta'uu baannaan biyyi kun miliquu isaati jechuudhaan humna qabaniin mara gargaaramanii jiru jedhan. Garuu humna kana hundumaa walitti dabalatanii uummanni waan dhaabbatee jiruuf jecha tuttuqqaa mul'achuu danda'u gaggeessuu hin dandeenye jedhan. Kanaafis jecha bu'aan argame lammaffaan uummata bu'uura ka godhatee fi ka lubbuu dheeratu ta'aa dhufuu isaatii jedhaniiru. Tasgabii dhabiinsi uumame yaaddoo kan uumee ture ta'us gama kaaniin biyya keenya sirni jabaan jiraachuun kan itti mul'ate ture jedhu obbo Haayilamaariyaam. ይሄ ሁኔታ በተፈጠረ ጊዜ ወዳጆቻችንም ስጋት አልገባቸውም ወይ? ስጋት ገብቷቸዋል። yeroo haalli sun uumametti michooti keenya yaaddoo keessa seenanii turanii eeyyee dhuguma yaaddaanii turan. Michoota biyya keenya daawwatan miti nuti tokkoon keenyayyuu yaaddofnee jirra. Yaaddoon tureera. Garuu jedhan mootummaa fi uummata jabaan Itoophiyaa keessa jiraachuusaa irra deebi'ee nuu mirkaneessee darbe haalli sun jedhaniiru. Sirni jabaan jiraachuun addunyaaf ragaa akka ta'u kan mirkaneesse inni jalqabaa yeroo obbo Mallas Zeenaawii wareegaman deemsa turedhaa jedhan. Inni ammaa immoo mirkanii lammataatii jedhu. Kaleessa ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa miseensa gola nagaa eegumsaa ta'uun hojii jalqabuu keenya sababaa gochuun achitti argamanii turan. Namni hundumtuu harka yeroo naqabu sirna jabaa akka qabdan beekna yaaddoo keessa seennee turre. Biyyi kun waan tokko yoo taate kutaan gaanfa Afriikaaf guutummaan addunyaa irratti maaltu ta'a yaaddoo jedhu qabu. Amma garuu sirna jabaa qabaachuu keessan mirkaneessattan galatoomaa jedhanii harka fuudhaa turan jedhaniiru. Labsii yeroo hatattamaa hojiirra yeroo ooletti haala qabiinsa mirga dhala namaa wal qabatee rakkoo murtaa'aan mudachuusaa obbo Haayilamaariyaam dubbatanii heeraa fi seera irratti hundaa'uudhaan
hordofaa fi kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an dhiyeessaa turre jedhu. Kanarraa kanaaf haala miidhagaa ta'een labsiin hatattamaa hojiirra oolaa akka jiru ta'uu dubbataniiru. Obbo Hayilamaariyaam dhimmootii siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti gaaffilee ka'anii fi kanneen biroof ibsa kennuu isaanii Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Dhaggeeffattootannaa dogoggora tokko qajeelfannaa taa'amma dubbatan tunini muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny paarlaamaa ibsa kennan irratti gaafiif deebii jechuu kiyyaa gaafiif deebii paarlaamaa Itoophiyaa kennan irratti deebii kennanii Iskindir illee nu erge kan irratti ka duraa kaanii miti kanaan nu qajeelchaa jennataan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii eegii jalqabnee daqiiqaa 16 tokko yaane gara sirbaa kanaan waan hafe dabarra. Barabarii nagaa, ala warri nagaa, warra foorii nagaa, heerii nagaa, heetii nagaa, ala dhalchi nagaa, ala kormii nagaa, ala warri nagaa, hor nagaa yaa kawaaqii nagaa nuguun, ollaan nagaa, ollee bullaa nagaa, waaqii roobee ala tambaraagu, leendoo mirgitee okoleegu, nagaa waaqii nuguun, hor nagaa yaa katisaa uleen nagaa yaa, tisaa uleen nagaa, elemaa gaatiin nagaa, tisaa nagaa yaa faanegaan, nageenni ooleegga, mijaay, karraan mijaay, tanaan mijaay. Shallaqeen galateeffannaa isaanii abbootii gadaa kabaallee walitti kennuuf qophaa'uu jirtaniin jilnagaan ubbaafadhaa jenna tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophiilee fuujannetti dabarra korii abbootii amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa keessa jirtuuf fal'ahuuf jedhanii guyyaa lamtaa dhume taa tureetiin dhumate. Jaree kunneen yookaan abbootiin amantii tunin araara irratti waliigalan kana yaada araaraa irratti waliigalan kan jechuun mootummaallee dhiyeessan. Taanaan muummee ministeera Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin illee falee araaraa kunin kan mootummaan qabateen wal fakkaataa jechuun dhuma kor kanarratti dubbate. Kor kanarratti paartiin mormituutii fi kan mootummaallee iyyaamamne abbootiin amantii kor kana ufumaan ta'anii jedha Iskindir Fireew oduu Finfinnee Nuwer keessatti fala araaraa kana paartileen mormituu akkamitti ilaalan gabaasaan Finfinnee argan irratti tujubeen waan dabalti qabdi guna. Gumiin waaltaalee amantii kan yaalii araara buusuu kun kan jalqabe walitti bu'insa biyyattii keessatti uumamee ture ittiin ka'umsa godhachuudhaani. Kanaan wal qabates haaloof jibbiinsi akka ittiin fufne yaalii gochuufi. Hirmaattota irraa yaada dhiyaate qindeessanii mootummaaf akka dhiyeessanillee hirmaattonni kun ibsanii jiran. Yaada kana keessaa hangi tokko barreessaa gumii waaltaalee amantii luba Zarihuun Dagguutiin dhiyaate. Yaadi furmaataa dhiyaates araara caalaa ittiin ka'umsa rakkoolee sanaaf furmaata jiru irratti kafuulleeffate ture. Hirmaattota gumichaan ittiin ka'umsa rakkoo sanaati jedhamee kan tuqame keessaa lubi Zarihuun akkas jechuun ibsaniiru.
በተለያዩ መልኮች የሚገለጹ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች፣ የፍትህ መጓደልና መዘግየት፣ ፍትሃዊ አገልግሎት ቢፋ አዳዳን ከን dhiyaatan hir'inni bulchiisa gaarii haqi hanqachuu fi lafarra harkifachuu tajaajilli haqaa fi qabeenya hirmaachuu qixate dhabamuu akkasumas malaammaltummaan ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa ijoo ta'uu tuqamanii jiru. tajaajilli uummataa dandeettii fi itti gaafatama qabu dhabamuun hawaasichi tajaajila guutuu akka hin arganne gufuu waan uumeef komee uummataa fi sabatiinsi dhabamuusaaf sababaa ta'ee jira. heeraa fi imaammanni mootummaa uummata fayyadu sirriitti hojii irra ooluu dhabamuun walitti bu'iinsaaf akka sababaa kaa'amaniiru. beekaas ta'e utuu hin beekin tokkummaa keenya biyyoolessaa caalaa galmeelee seenaa addaddummaa irratti fuulleeffatanii fi marsariitiiwwan kana daran babal'isan heddumachuuf walitti bu'iinsa kanaaf gumaachaniiru. rakkoolee uumamaniif deebii hatattamaa kennuu dhabuun ittiin ka'umsa walitti bu'iinsaa akka ta'e kan ibsan lubi zarihuun komee yeroo hedduuf kuufamaniin walitti bu'iinsi ennaa uumamu furmaati mara hirmaachise kan hatattamaa kennamuu dhabamuun rakkooleen akka hammaataniif sababaa ta'ee jedhan. addaddummaa yaadaa jiru wal ta'anii mari'achuu dhabamuun rakkoolee kanaaf akka ittiin ka'umsaa ta'uu ka danda'e ta'ullee dubbataniiru. mootummaan sirna walitti bu'iinsa ittiin hiikan sadarkaa federaalaa qabe hanga gandaatti akka diriirsu gochuu akka furmaataatti fudhatamee jira. xumura gumii sanaarratti kan argaman ittaanaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dammaqa Makonnin mootummaan yaalii hoogganoonni amantii qabatanii ka'an kana ka deggeru ta'uu ibsaniiru. yaadawwan ka'anis ajandaa jijjiiramaa ka mootummaaf ka fayyadan ta'ullee dubbatanii jiran. በዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ዙሪያ የመከረው ይህ መድረክ በውይይቱ የተነሱትን መሰረታዊ ሐሳቦች nagaa waariinsa qabu laalchisee waltajjiin mareete kun yaadawwan ijoo marii sanarratti ka'an ajandaa jijjiiramaa akka biyyaatti qabamee jiru waliin faayidaa isaa wal simsiisuuf jecha sochiiwwan waliigalaa sadarkaan goonuuf bu'aa akka inni qabaatu tilmaamuun ni danda'ama. adeemsa gumii kanaa attamiin akka ilaalan mormitoonni yaada gama isaanii nuuf kennaniiru. ittaanaa dura taa'an koongireesa federaalawaa oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu adeemsi gumii araaraa kun maal akka fakkaatu ilaalcha gama isaanii akkas jechuun dubbatan. biyyaana keessatti gumiin jiru hundumtuu to'annaa mootummaa yookiin immoo paartii isa biyya bushuu ala kan ta'u hin jiru. biyyaana keessatti wanti godhamu hundumtuu mootummaan harka keessaa qabaa jennee dubbannaa. warra achi gubbaa jiranis immoo waan mootummaan achi keessaa harka qabuu fi bilisummaadhaan karaa amantii isa itti kenname waan hundumaa hin hojjetu jennee amantaa hin qabnu. obbo Mulaatuun itti dabaluudhaan yaaliin tattaaffii araaraa waaltaalee amantiin geggeeffame kana laalchisee kana dura yaaliin godhame yoo jiraatillee maal akka ta'e akkas jechuun ibsaniiru. yommuu namni lubbuun namaa darbaa ture yeroo hundumaadhaa isaanii fi waamicha gochaa turreerra. isin warra abbootii amantaadhaa dhiiga dhangala'uu lubbuu darbuu hundumaatti fuula waaqayyoo duratti gaafatummaan isin irra jira. kanaatiif calin jedhina namni badaa jira namni dhumaa jira kanaatiif wanta akkasiitu godhamaa jira jennee yommuu itti dubbataa turre eessa jirtu jedhanii nun gaafanne. hamma ammaattis nun gaafanne araaraaf kaaneerra ni jedhani tooftaa gara biraa ta'an beennu hamma ammaatti abbootiin amantaa nam tokko iyyuu dhufanii meeqaa attamitti kun hundumtuu ta'uu danda'e jedhanii hangaafatanii hin qabanii. keessumatti immoo akkuma biyya keenyaatti akka aadaan jirutti warra wal dhibdee qaban kana gara araaraatti warri adeeman araarsuudhaaf warri ka'an garaa qulqulluudhaan utuu tokkoof loogii malee tokko bira utuu hin dhaabbatin gara lachuutti ilaallee murteessinaaf yookiin yaada keenya laannaaf hin ibsinaaf yoo jedhani jara lachuu walitti waamanii. isaan keessaa iyyuu ee'uu kan araarsuu danda'u kan jedhu iyyuu immoo warri mormituu iyyuu hin gaafata kana. ee'uutu araara danda'a. ee'uutu immoo gara mootummaa jira. isaan keessaa iyyuu immoo ee'u kan mootummaadhaaf dubbatu yeroo hundumaadhaa gadi ba'anii isaanis ibsa adda addaa kanaan dura kennaa turaniiru. ejjennoon isaanii eessa akka inni ta'e namootaaf ifaadha. kanaaf har'a immoo araara jedhanii yommuu ka'anii jedhanii yeroo jalqaban iyyuu araara gochuudhaaf jenna nuyi araaraaf kaaneerra nuyi kana fakkaannaa maalii jedhanii warra araarsuudhaaf ka'an kana gaafachuutu hin barbaachisa. walitti araaramuu hin barbaaddu nuyi amma araara gochuudhaaf barbaadaa jirraa jedhanii warra wal komatan lachuu garaagarana gaafatanii ilaa abaluu keessa ta'a abaluu jira kana ittiin feetu jedhanii gaafatu malee
warra araarsuuf ka'an kana isaan callumedhanii ta'anii koree isaan godhan maalitti beenna waan isaa hin beennu eessatti akka na deemu hin beennu yoo hin dhumarratti akkuma iddoo tokkooti odeeffannoo fudhataniin abalu balleessaa qabaadaniisuma kanaan duraadhaa bira darbu ta'a hin beennu. Gara fuula duraatti gumiin akkasii yoo wal ga'e maal akka irraa eegan obbo Mulaatuun innaa ibsan. Gumiin kuni abbaa amantaa 7 of keessaa qaba. Isaan kuni duraan dursanii moodaalitii itti araara irratti adeemuun isaan gubbaa jiru lafa kaa'achuutu isaan barbaachisa. Ergii kana godhanii booddee immoo warra wal araarsuudhaaf ka'an maalirratti akka isaan wal araaramuun akka isaan gubbaa jiru tokko isaarratti yaada kaasanii araarri kun immoo isin bira attamitti adeemuun isin gubbaa jira. Koree mormituun immoo attamitti adeemuun isin gubbaa jira. Warra mormituu kana wajjiniin haasa'anii kana booddee cuunfanii yaada tokkoon yommuu galanii jedhan kunoo kanatti araaraa jedhanii dubbatu. Araarsuudhumaaf iyyuu indipendentii kan ta'e jechuudhaaf barbaanna. Addawaa'een idduma hundumaatti lafa gumiin jirutti iddoo amantaattis taanaan keessaa harka qaba. Kanaaf kan sirriitti araarsuudhaaf ka'ee jeenuunii ta'ee kan deemuu danda'u kan jedhudha gaaffiin keenya. Obbo Mulaatuun dhumarratti gumiin akkasii gara fuula duraatti ni geggeeffama yoo ta'e dogoggora kana dura uumame sirreessanii akka itti fufan abdii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila hornaat@voanews.com imeelii kenna bilbila dhaamseessan irratti erguu dandeettan 2225994 extension yookaan dameen afaan Oromoo san dabarsitu 13 mee gara nama osan deebisa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko sin dhageessisa. Gidduu kana magaalaalee Bahar Daariif Gondar keessatti boombiileen harkaa dhukaasamu keessumaa magaalaa Gondar keessatti lubbuun namaa dhabamuun gabaasamee jira. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Raashiyaan dhimma filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuudhaaf iccitii kompiitara koree biyyoolessaa paartii Dimookiraatotaa seenuu ishee yeroo jalqabaatiif amananii dubbatanii jiran kaleessa sa'aatii tokkoof gaaffiif deebii tuuta gaazexeessotaa waliin geggeessaniin Raashiyaan odeeffannoo waa'ee jireenya dhuunfaa isaaniitti fuuleffate walitti qabatte jedhamuudhaan kan odeeffame jabeessanii mormanii jiran. Daayirektarri basaasaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi James Clapper hawaasni basaasaa odeeffannoolee Raashiyaa waa'ee Tiraampitti fuuleffate walitti qabdeef galmee hin qopheessine jechuudhaan filatamaa pirezidaantii Doonaald Tiraampitti dubbachuu isaanii beeksisanii jiran. Jalqabaa torban kanaarra madda oduu miidiyaa diijitaalii Basfeed jedhamuun amalli of mul'isuuf calaqqisuu Tiraamp yeroo Moskoo daawwatanii turan keessatti akka mootummaan Raashiyaa barootaaf Tiraamp bira dhaabbatuuf deeggaree jira jechuudhaan beeksisanii jiran. Ayyalam qophiin teentaardaa tanumaa yaada qabdan nu barreessan nu bilbila sagantaan afaan Amaaraa jalqaba suniin duratti ammoo xilaawun waliin turaa jenna qophii teenna taboriitii wal agarra. Male marangkaba paretu ko makalo kita balakara siade ina bimalo aradu tamo yo kinkoru natini na doksini jalan di kena bomete